Hello everyone, welcome to my channel. Akkam dangaa jirtu hordoftoota nagaa tube ani nagaadha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee immoo barumsa Ingiliffaatiin akkuma beekamutti walitti deebina irra jechuudha. Har'a immoo maalinni easy English conversation kan jedhu baranna jechuudha. Jechoota yeroo hunda itti fayyadamnu ni baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu hin irraanfatinaa akkuma baratame warroonni immoo channel kana haarawaa taatan subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan mallattoo bilbilaa san tuqtanii maatii ta'uu ni dandeessan jechuudha. Okay, har'a gara barumsaa keenyaatti dabarraa easy English conversation kan jedhudha jechuudha. Yeroo hundaa kan itti fayyadamnu jechuudha. Hin baay'isu hanga ta'e jechuudha. Hanguma ta'een isiniif barsiisa garuu hin irraanfatinaa kana qabachuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Okay, amma gara viidiyoo keenyaatti dabarraa. Gaggabaabachuu dandeessi garuu gaafa tokko immoo hundaa walirratti isiniif hangadhiisa jechuudha YouTube irratti. Kanaafuu isin isa laaluu ni dandeessanii yeroo biraatis jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedha? I wish you a speedy recover. I wish you a speedy recover. Akka dafee sitti wayyaa'u siifan hawwaa. I wish you jechuun hawwiidha. Wish kana kan fayyadamnu yeroo baay'ee hawwiidhaaf jechuudha. I wish you a speedy jechuun dafee jechuudha. Speedy jechuun akka vocabulary'titti yoo fayyadamnu maa'inni speed jechuun ariitii jechuudha miti yookaan saffisa. Kanaafuu speed jechuun immoo dafee yookaan saffisaan akka sitti wayyaa'u siifan hawwaa kan jedhu bakka bu'a jechuudha. I wish you a speedy recover. Akka dafee sitti wayyaa'u siifan hawwaa jedha jechuudha. Kan itti aanu ammoo I would like to stay for 6 days. I would like to stay for 6 days. I would like to stay for 6 days. Guyyaa jahaaf turuun barbaada. For jennee amma guyyaa fe'ee asirratti barreessuu ni dandeenya. I would like jechuun barbaada jechuun miti. Kanaafuu stay jechuun immoo turuu achi turuu yookaan achi taa'u jechuudha. I would like to stay for 6 days. I would like to stay for 6 days. Kan jedhudha jechuudha. Okay, inni biraa immoo where shall we meet? Where shall we meet? Where shall we meet? Eessatti osoo wal agarree wayya. Nama tokkoon amma wal arguu yoo barbaaddan iddoo kamitti akka wal argu immoo wal argitan ammoo isuma gaafachuu yoo barbaaddan yaada isarraa kan barbaaddan yoo ta'e where shall we meet jettaniin jechuudha. Where shall we meet? Where shall we meet? Eessatti wal agarru? Eessatti osoo wal agarree wayya jettanii fayyadamuu hin dandeechan jechuudha. Yeroo haasaawwan keessatti isin fayyadan jechuudha. Kan biraa ammoo when shall we meet? Amma kan duratti maal ture? Where ture. Amma garuu when. Where fi whenin adda adda jechuudha. Where yoo ta'e iddoo gaafattanii, when yoo ta'e immoo sa'aatii yookaan yeroo gaafattan jechuudha. When shall we meet yoo jettan yoom osoo wal agarree wayya. Yoom osoo wal agarree wayyaa kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kan duratti immoo where shall we meet kan jedhu ture miti. Inni ammoo eessatti osoo wal agarree wayya kan jedhu bakka bu'a jechuudha. When where kan jedhaman kanniin gaafa tokko garaagarummaa isaanii kan laallu ta'a jechuudha viidiyoo biraatiin. Har'aaf garuu whenin yeroodhaaf akkasumas wherein immoo iddoodhaaf akka ta'e hubadhaa jechuudha. Kan itti aanu ammoo why don't we meet at John Hotel? Why don't we meet at John Hotel? Why don't we meet at John Hotel?
maaf hoteela joonitti waliin agarre yaada kenna jechuudha. Eessatti wal agarru jennaan yookaan eessatti wal agarreetoo haasofnu jennaan maal jedhee deebisee why don't we meet at John Hotel? Maaf hoteela joonitti waliin agarre yaada jechuudha. Amma kun gaafii akka gaafii itti mite jechuudha. Yaada kenna. Maaf hoteela joonitti waliin agarre yaada jechuudha kun. Why don't we meet at John Hotel? Kan jedhu jechuudha. Why don't we meet at John Hotel? Okay. Kan biraa immoo have a nice day. Amma kanniin yeroo adda baatan hiriyoota keessaniin ta'uu danda'a. Namoota baay'eedhaan yoo adda baatan maal jechuu dandeessanii? Have a nice day, have a nice time, have a nice lunch. Have a nice day, have a nice time, have a nice lunch. Have a nice jechuun gaarii siif haa ta'u jechuudha. Gaarii siif haa ta'u. Have a nice day yoo jedhe day jechuun guyyaadhaa miti. Have a nice day. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Have a nice day. Have a nice day jechuun guyyaa gaarii siif haa ta'u jechuudha. Kan biraa immoo have a nice time. Have a nice time. Time jechuun yeroodhaa miti. Yeroo gaarii siif haa ta'u jechuudha. Have a nice time jechuun. Kan biraa immoo maal inni? Have a nice lunch. Have a nice lunch. Have a nice lunch. Lunch jechuun laaqana jechuudha. Kanaafuu have a nice lunch jechuun maal inni? Laaqana gaarii siif haa ta'u jechuudha. Kanaafuu kanuma fakkaata jechuudha. Viidiyoon keenyaarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Wantoota baay'ee barannee guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnu jechuudha. Tokko maal inni? Asumarraa yoo eegalle have a nice day, have a nice time, have a nice lunch kan jedhu barannee irra jechuudha. Guyyaa gaarii siif haa ta'u, yeroo gaarii siif haa ta'u, laaqana gaarii siif haa ta'u kan jedhu irraa eegalle baay'ee barannee jechuudha. Kanaafuu qabadhaa hin irraanfatinaa hin jedha jechuudha. Kanaafuu anillee have a nice time isiniin jedheera jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Bye.